sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatu laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartu sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatu laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartu. Barsiisaan si nu hubanneef baay'een akka godhimus waan barbaadeen si waama meerree namni akka Phexros waaqeffannaa seeraati bareedeera irri keenya hafuuraan garuu hin jirru wayyoo yaa galma keenya sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatu laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartu. Dhagaarra kan jabaate lapheen ormaa faalagaa sanyiin kee facaafamus yagguus biqilee gogaa qabaachuuf dhabuun irraa kan boon ishee dhabsiisee guyyaatti deebitee dhuftu bitaa kee dhaabbachiise sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatu laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartu. Jireenyaaf kan natti himte sinbeerri funaanatte anoo firii isaan qabu lubbuu koo biddaaf taate dhagaahuu qofaa miti guutuu dubbii jecha kee taa'ee akkan jiraadhu naaf ergi ayyaana kee sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatu laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartu. Firiin irraa dhaabame kan baala duwwaa kuusee harbuu gogeen yaadadha kan dirqama isaa dhiisee iji koon arguu taana maaltu jajachisiisa ergamoota ifa arguu lubbuun na hawwisiisa sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatu laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartu sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatu laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartu.